Ashama akkam jirtu daawwattootaaf hordoftoota SHINNIIGAA BROADCASTING SERVICE kun qophii keenya odeeffata SHINNIIGAAti. Qophii keenya odeeffata SHINNIIGAA har'aatiin keessummaa tokko qabadhee isiniif dhiyaadheetiin jira. Keessummaan koo har'aa Obbo Gurmeessaa Diidaati. Obbo Gurmeessaa Diidaa waliin hojjechaa godina Booranaaf akkasuma hongee godina Booranaa mudaterraa waliin odeeffachuuf deemna. Qophii kana qopheessuun kan isin waliin turu Anoliifan Margaati. Haga xumuraatti nu waliin tura. Obbo Gurmeessaa waamicha keenya kabajuudhaan gara tamsaasa keenya SHINNIIGAA BROADCASTING SERVICEtti baga nagaan nu dhufte. Carraa kannaa kannitanii haala uummatee keenya jiru odeeffachuuf asirraa feeruu keessanii fi ulfaadhaa waraabulaadha. Tole egaa akkuma jalqabarraatii kaasee ture mata dureen odeeffata keenya har'aa dhimma hojjechaa godina Booranaatti mudate tibbana miidiyaa yookaanis immoo sooshaal miidiyaa kanarra deddeebi'uudhaan namoota baay'ee naasise yookaan gocha suukanneessaa godina Booranaa aanaa mi'ootti mudatee akkasuma gambiraatiin immoo hongee yeroo ammaa godina Booranaa keessa jiruu fi haalli jiru baay'ee ulfaatee loon akkasuma gaalli bineensi manaa yookaanis immoo beelladi manaa akka jirutti guutummaa guututti dhumaa jiraachuun kan wal qabaturraati. Egaa jalqabarraa dhimmi namaa yookaan dhimmi lubbuu namaa waan dursuuf dhimma lubbuu namaarraa haa eegallu yookaan achirraatii haa kaanu. Egaa akkuma beekamu mootummaan Itoophiyaa yeroo ammaa guutuu Oromiyaa keessatti bakkoota garaagaraatti yakka duguggaa sanyii ilmaan Oromoo irratti dalagaati kan jiru. Yakka duguggaa sanyii ilmaan Oromoo irratti dalagaa jiru kan jiruun wal qabsiisee keessumaa gama Oromiyaa lixaatiif gama Oromiyaa kibbaatti taateewwan suukanneessoon haala hamaatiin geggeeffamaa yookaan adeemaati kan jiran. Egaa kanumaa wal qabsiisee yeroo darbee sooshaal miidiyaa yookaan miidiyaa hawaasummaa kanarra viidiyoon deddeebi'aa ture. Ijoolleen godina Booranaa aanaa mi'ootti bifa suukanneessaan ajjeefaman jedhamani yeroo itti suuraan isaanii viidiyoon isaanii mul'atuuf haalli itti humna addaa Oromiyaa jedhee kan of waamu rasaasatti naqee ajjeesu yeroo inni itti mul'atu baay'ee kan nama sodaachisuuf namatti hin tolleen argameeti yookaan mul'ateeti kan jiru. Meegaa kanumaan wal qabsiisee mootummaan kana duras godina Booranaa keessatti bifa suukanneessaatiin maqaa abaa'oo shanee deeggartu jedhuun uummata Oromoo naannoo sana jiru dararaa ajjeesaa addababaayitti waamee ajjeesaa akka ture SHINNIIGAA BROADCASTING SERVICE illee odeeffatee quba kan qabu. Mee ajjechaa godina Booranaatti adeemsifamaa jiruun wal qabsiistee akka naannoo sanaatti yookaanis immoo akka godina Booranaatti maalirraa hubattee maal taajjabdee gochi mootummaan gama sanatti gochaa jiru maal fakkaata? Waan dura hedduu galatoomii ani bifa waliigalaatiin warra mootummaa hundayyuu wanni xiqqoo tokko osoo jechi jedhaniif wanni jedhan sirreeffatanii jedhee ayyaadu jechi mootummaa jedhu dhugaatti biyyittii sun Oromiyaan mootummaa qabdi gaafii jedhuu fi annaaf mootummaan hin jiru achi shiftaa abbaa irree taate kaammoo meeshaa fi humna uummataan ijjeeftu humna namaan ijjeeftu humna namaan gabroonfattu qabdutti jira malee mootummaan hin jiru. Beekamtii mootummaa suni shifta kanaaf yoo kennuu baanne hedduu gaariidha jedhee yaada. Maal jennaan mootummaan akkamitti lammii isaa silaa warri agartee seereessisu seera kabajsiisu bakki seeraatti nam dhiyeesseetiin yoo namni balleesse nam gaafachuu danda'u guyyaa guddaan aduu saafaatiin rasaasa 30-40 ilmi namaatti hin ijjeefne gargalchi ijjeessi jedheetiin ijjeessa. Saniin ammoo akkamitti nu mootummaa dheenna? Annaaf sun mootummaa miti. Annaaf sun shiftaadha. Shiftaa meeshaa namaan ijjeeftu aksesii namaan ijjeeftu qabdu yoo taate malee mootummaa jechuu hin danda'u. Gaafii teetitti deebi'uu fi gochaan raawwatamee dhugaa dubbachuuf kun is jalqabaatii miti. Bifa waliigalaatiin uummatni Oromoo yeroo dheeraa fi gabrummaa jala jira. Keessattuyyuu amata 30 darban gochaan akkana bifa gargaraatiin uummata Oromoo naannoo gargaraatti raawwachaa ture. Keessattuyyuu ammoo amata kan sadeen bifa adda ta'een raawwachaa jirti.
waan dhimma godin Boornaatti osii deebi'e jechuudha. Dambidollootti waan dalagame hin beeknaa. Mucaa ganna 16-17 ijoollee barattu haadhaaf abbaa duratti ijjeessanii gubbateessanii yaadanna. Naannoo Harargeetti yeroo jalqabaatiif ijjeessaniitiin bineensa darbanii bineensa nyaachisan hin yaadanna. Ka godin Booranaa osii tuqee armaan dura akkuma namni cuftu nu yaadatu. Waan an se'u 2019 akkasiya. Uummata cidhaaf ba'e misirroo waliin nam 7 moo nam 8 bakka tokkorra shanan. Bakka wal fakkaattu aanu miyoo magaalaa keessatti jechuudha. Nama cidhaaf ba'e beef Oroosichis achitti wareegaman achitti du'anii jechuudha. Aana miyoo kan keessatti jila immoo ji sadii moo ji 4 fadabramu. Aana miyoo kan keessatti bakka gombisee dhamtutti mucaa matooriin deemu waraan bilisummaa Oromoo qunnamtaa waraan bilisummaa Oromootiif dhaamsi geessaa jedhanii haadhaaf abbaa duratti rashanan. Kun karaawwatammoo durtaa aana miyootiin nam jaarsoo anna jedhamuun raawwate. Sanirra haa uummatii baqatee gamma biyyatti bakka itti deebinu hin qabnu jedheetiin daangaa keenyaa qaxxaamuree daangaa keenyaa keessatti rakkachaa jira uummatii gaafas baqate. Kadheen gadda haa agarree jechuudha. Ijoollee dargaggoo achitti dhalatti bakka biraatiin dhufin maayidhaa keessa guuranii cina magaalaatti rasaasaan rashanan. Kun waan hedduu nam gaddisiisu. Waan ufis nu yaadachiisu. Namooti gariin ilmaan Oromootti nu bulchaa jiraa warri jedhuu fi deebii gaa jechuu barbaada. Kanumaan wal qabatee kan tuqu barbaadu amat 30 darbe wayyaaneen yookaan yaadigiin inni qabattee ilmaan Oromoo fixatu isaan kana bar. Isaan kan qabattee deema ajjeesa jettee isaan kanatti ilmaan Oromoo ajjeesaa ture. Isaan kanatti ilmaan Oromoo akkasirra shana ture. Isaan kanatti ilmaan Oromoo hidhaa ture. Arra immoo isaanum kale nu hidhaa tursutti carraa biraa argatanii daranuyyuu ilmaan Oromoo akka isaan barbaraan caphanii hin kaani tolchuu fi ilmaan Oromoo lata ilmaan guddattee borbiyyi tana nurra fuutii jettee Oromoon herregatu. Qeerroof qarree Oromoo kamaayidhaa keessatti guuranii fixanii achi baasanii lagatti ijjeessanii nam dhossanii hanqatee Oromoo qalbii cabsuuf ilmaa Oromoo qalbii cabsuu fi bifsuniin ajjechaan suukaneessaan raawwatamte. Kun waan hedduu nam gaddisiisu, waan hedduu namatti dhaga'amu. Kun ammoo karaawwate taanis ta'uu baatanis maqaa waraan bilisummaa Oromoo deeggartan jedhu. Kanumaan wal qabatee dhiifamnaa godhi. Shanee isaanitti beekaa malee hin beeknu waraan bilisummaa Oromooti. Waraanni shanee jedhu hin jiru. Maqaan jechuun akka hooggansaatti beekan. Hooggansi shanee gumii beekaa malee dhaabbii akkatti turtus dhaabbii akkas jedhamtus waraanni maqaa sun hin socho'us hin jiru. Waraan bilisummaa Oromoo maqaa balleessuu fi maqaa shanee itti maxxansan. Kanaafiyyuu waraan bilisummaa Oromoo deeggartanii har'a kaleessa abbaa deeggartanii abbaa akkas gootanii har'a immoo waraan bilisummaa Oromoo deeggartanii jedhaniiti uummata Oromoo kutaa 11 keessa jiru bif kanaan hidhaa ajjeechaa suukaneessaa irratti deemaa jirti jechuu barbaada. Tole, Obbo Gurmeessaa kanuma keessaa utuu hin bahin qabxii biraatti si tarkaanfachuun barbaada. Asuma gaafuma jalqaba si kaase kana keessatti qabxii biraa irratti. Egaa yeroo ammaa mootummaa dhumti Itoophiyaa yookaanis immoo impaayera Itoophiyaa ijaaree yeroo ammaa eegaaf bulchaa tikaa jiru mootummaan bilxiginnaa kan Abiyyi Ahimadiin durfamu. Waraana guddaa gama kibbaatti erguudhaan uummata naannoo sanaa gama Gujiif gama Booranaatti uummata shororkeessaa jiraachuun waan beekamaaf baratame gamsanaarraa odeessi guyyaa guyyaa qaqqabu ni ifoomsa.
Egaa kanumarraa jalqabee akka oduun gamsanarraa ba'utti hawaasni Oromoo naannoo sana jiraataati jiru tasgabbaa'ee jiruuf jireenya isaa geggeeffachuu hin dandeenye. Guyyaadhaa gara guyyaatti birrannaa keessa waan jiraatuuf sanuun wal qabsiisee shororka waraanni mootummaa irratti geggeessurraa kan ka'e naannoo sana gadhiiseetti buqqa'aa jira. Gara Moyaaleetti gara daarii Keeniyaatti baqataa jira. Oduun jedhu gamsanaa jira. Kun hammam dhugaa? Galatoomne gaaffii bareedduu. Waan dura mootummaan kun waraan bilisummaa Oromoo injifatamee jira. Yoo xiqqaatte baaddiyaan Oromiyaa keessatti iyyuu godina Booranaa fi Gujii keessatti baaddiyaan magaalaan xixiqqoon aanaan xixiqqaan gammoojjii keessa jiru to'annoo waraan bilisummaa Oromoo jala seenee jira. Sababa kanaanii akka uummati kun jilbiifatee cabu aksasii silaa yoo mootummaan jiraate mootummaa irraa argatan manii barumsaa hin jiru, manii yaalaa hin jiru, bittaa gurgurtaan tokko illee hin jirtu. Magaalaa gurguddoo akka Nageellee Booranaa fa'aa keessaa sukkaarii kiiloo tokko kiiloo lamaa bahuutti hin jiru ammaan tan. Waraan bilisummaa Oromoo geessitanii, waraan bilisummaa Oromoo qallabdanii, waraan bilisummaa Oromootiin tajaajiltanii jedhaniitiin uummata nam sukkaarii kiiloo tokko kiiloo lama irratti argani. Hidhuutti jiran, ijjeessuutti jiran. Nyaati magaalaa keessaa ba'an jiru. Waraan bilisummaa Oromootii geessitanii jedhanii. Uummati yoon baqanne maala ta'uuti. Carraa biraan qabu bari yoon baqanne maal ta'a? Waraan bilisummaa Oromootiin mo'atamee magaalaatti deebi'ee achirratti ufittisaa jira. Agammoo magaalaatti deebi'ee ufittisaa jira kanatti waan magaalaa san keessaa baatiif magaalaa san seena cufayyuu waraan bilisummaa Oromootiif hangootanii jedheetiin uummati iraarsaa jira. Kanumaan wal qabatee uummati baqatee gam Keeniyaatti keessattuu naannoo Sololoo baqateetiin dararaaf rakkoo guddoo keessa jiru. Ka dubartiin bakka bultii dhabdeetiin citaa jalatti muka jalatti da'aa jirtu. Ka ijoolleen daa'immanii waan nyaatti dhabdeetiin rakkachaa jirtu. Gaafa dheengadda gombisatti ijoollee xiqqoo haadhaaf abbaa duratti rashanan isan ijjeemnaa isan gumnaa jedhaniitiin qabeenyi isaanii waan isaan qaban gubanii ennaan uummati sun bakka taa'u dhabeetiin baqatee daangaa keenyaa seene. Kun yeroo jalqabaatii miti uummati kun akkasitti baqachuun kun yeroo jalqabaatii miti. Erguma bulchiisaa biyyaa madhufee mootummaa liyyu hayilii Soomalee itti naqaniitiin mooyyal irratti uummata Booranaa yoo xiqqaatte lol guyyaa sagaliif liyyu hayiliin Soomalee mootummaan gargaaramtee gubbaa helikoophitarii uummata Booranaa rukutaa akka uummati magaalaa sun gadhiisee naannoo sun gadhiisee baqatuuf tattaaffiin hin godhamin hin jirtu. Maanguddoon masaajid keessatti rashanamte gaafas. Maanguddoon Booranaa kanaafuu kan ammoo karaa wate Soomalee miti. Waraana mootummaa Abiyyiiti. Waraan shiftaa Abiyyiiti. Sun mootummaan jedhuu dandeenya. Kanaafuu uummati rakkoo akkasii keessa jira. Dhiba akkasii keessa jira. Ka uummati baqachaa jiruuf ka uummati bakki taa'u dhabeetiin daangaa qaxxaamuraa jiruuf kana. Mootummaan immoo shiftaan kunini waraan bilisummaa Oromoo lafitti dhiphisuuf itti daangessuuf armaan dur maal tolchaa ture naannoo Oromiyaa naannoo gammoojjiitiif daangaa kana kibba kan irra kaasee akka baatti lafa Oromoo tana Soomaleef kennee akkasitti ofiin eegaa ture. Kun hin danda'amne ammaan taane sochii waraan bilisummaa Oromoo kan daangaa isaan kan cabsitee keessaa baatee jirti. Amma bifa kanaan uummat kan beelessanii hongeen iyyuu jiraattu rakkoon iyyuu jiraattu uummat kan daran iyyuu gargaarsa silaa gargaraatiin uummati kun argatu. Dhoowwaniitiin akka inni baqatu tolchaa jiran jechuu barbaada. Tol egaa haala amma irra jiruun uummanni Oromoo Booranaa yeroo ammaa rakkoo ulfaataa keessa jiraachuudha. Gama miidiyaa garaagaraarraas odeeffanni ba'aatii jiru yookaan wanti dhaga'amaa jiru. Sunuu gawaafnaan mootummaan gama sanatti uummata kana yookaanis immoo Oromoo Booranaa kanneen daangaarra jiran kanneen akka saba Somaalii wajjin walitti buusuudhaaf yeroo garaagaraatti naannoo tikaa yookaan bakka dheedaa irratti
daba garaagaraa mootummaan raawwachuudhaan uummata kaanii yookaanis immoo saba kaanii wajjin walitti buusuudhaaf yaalii gochaa ture kan jedhus in jira. Egaa sanaa wal qabsiisee waraanni bilisummaa Oromoo bakka mootummaan shira akkanaa itti dalaguudhaan uummata Oromoo naannoo sana jiran keessumaa uummata Oromoo Booranaaf Gujii uummata daangaarra jiranii walitti buusuuf yaalii mootummaan taasisaa ture. Waraanni bilisummaa Oromoo jaarsummaa taa'uun fashaleessee uummanni gam lamaaniyyuu akka waliin tuqne akka lola gidduu isaatti hin kaasne Sumaaleenis ta'e uummanni Oromoo Booranaa ilmaan Kuushii obbolaadha waan ta'aniif tokkummaadhaan walii wajjin jiraachuu akka danda'an jaalalaan walii wajjin jiraachuu akka danda'an waraanni bilisummaa Oromoo gam sanatti taasiseera. Ijaarsa uummataallee geggeessaati jira kan jedhamu ni jira. Kana quba qabdaa? Kana uummata Oromoof uummata Soomalee duwwaa osoo hin ta'in mootummaan gabroonfataan kun qabsoo Oromoo diin itti baay'isuuf akka uummati Oromoo wal dhaga'ee tokkummaan hin qabsoofne tolchuu fi uummata fakkeenyaaf Booranaaf Gujii, Booranaaf Gabraa, Booranaaf Gos gargaraa walitti buusuun beekama. San keessaa fakkeenya osoo fudhadhee Booranaa fi Gujii walitti buusuu fi magaalaa Nageellee Boorana jedhama. Handhalataachiiti. Handhalata magaalaa suniiti. Magaalaa Nageellee Boorana jedhamtu godin Gujii ba'aa jala galchee akka Booranaaf Gujiin kan irratti wal loltu. Akka Booranaaf Gujiin kan irratti wal lolteetini waraan bilisummaa Oromoo rakkoo gabrummaa jala jirtu dhiiftee mata ofiitiif wal balleessitu shirmootummaan ta'e. Uummati sun lamaan waan mootummaan kun dalage beekee waan mootummaan kun godhu beekee kanaaf inni nu waliin aanu. Nageellee Booranaa eentu irra dhalatee eessa dhuftee eentu jiraata namuun beekan kanaaf inni waliin aanu jedhee maanguddoo baatee ufiin shirii mootummaan ta'an sun ufiin maanguddoo Booranaaf Gujii jidduu baateeni akka osoo wal waraanii nafani. Osoo guyyaa tokkollee taate wal waraananii deebi'anii isaanii wal gaafatanii rakkoo kana keessa kennatti fixannaa inni akkasitti dhiisan. Shir mootummaan kun tateen Booranii naannoo sun qubatu aksasii bulchiinsi sunii jalwaan jiru. Gargaarsa tokkollee akka inni bulchiinsuu irraa argannetti hojjetan. Mootummaan Booranaa maal jedhe? Bulchiinsi Gujii akka isan godhee jedhaan akka Booranii Gujii irratti ka'uuf. Laali yeroo daangaa san gubbaatti Booranaaf Soomalee walaatu godini sun maqaa godin Gujii baatiin jira. Namni achirratti wareegamuuf achirratti Boorana. Yeroo uummati Gujii Booranii maaliif du'aa maaliif kophaa isaa wareegamaa lafti waliin teennaa jedheeti uummati Gujii uummata Boorana gargaaruuf dha'u bulchiinsatti maaliif dootanii jedheeti dhowwee galchaa jechuudha. Yeroo uummati Gujii madoo kan tajaajiluu qabna gargaaruu qabna bira dhaabachuu qabna madoo Boorana kan jedheeti dhufu akka madoon tun hin gargaaramne akka madoon tun karaa Gujiitiin bira hin dhaabanne akka tokkummaan Booranaaf Gujii hin jabaanne mootummaatti dhowwaa jechuudha. Shirkan hundatu xaxame Booranaaf Gujii jidduutti agarraallee itti milkoomne garuu gaafii ta'etti deebi'uu fi naannoo sun uummata hedduu qubata bakka qusuma daangaa Oromiyaa seentee rodduu Soomaleen tarkaanfii fudhatti mootummaan ammoo waraan bilisummaa Oromoo duubaan rukutuuf yookaan uummata kan duubaan rukuchiisuuf uummata Soomalee Boorana irra akka kaaseetiin hidhachiisee jira. Haala kana hedduu galata galchaaf humnitii waraan bilisummaa Oromoo naannoo sun sochootu Cibraan Soddon Booroo namni akka jaale liiban faan seenaa dalaganii jechuu danda'a. Shir mootummaan xaxaa kan hambisanii namni tokko
loon tokko badanii gar Booranaa dhumnaan Booranii qabee deebisuu qabu. Gar Soomalee yookaan Mariyaan naannoo sun jirtu dhumnaan yoo san deebisuu baattan nuufisanii jedhanii akkasitti karaa nagaatiin akka isaan waliin jiraatan rakkoo isaan jidduu jirtu maaliif dootan maaliif wal ijjeeftan dantaan nu guutuudhaaf yaadi jedhuun Waaqayyo galatuuti nagaan jidduu isaanii bu'ee rakkinni sila mootummaan ta'e dhibi mootummaan fidisuun karaa waraana bilisummaa Oromootiin furame agamma kunoo waan hamtuu dhagaan jiru. Tole, egaa mee qabxii gama hongee naannoo Booranaa mudatee jiruuttan siif tarkaanfadha. Egaa uummanni Oromoo naannoo sana jiru yeroo ammaa balaa ulfaataa karaa garaagaraatti kan inni keessummeessaa jiru. Gam tokkoon shororkaa mootummaan Itoophiyaa uummata Oromoo naannoo sana jiru irratti taasisaa jiru. Uummanni naannoo sana jiru qabeenya isaarra qe'ee isaarra akka itti jiraatu dhabee buqqaati jira gara Keeniyaatti daangaa Keeniyaatti kan inni baqachaati jiru. Egaa kanumaan wal qabsiisee immoo balaa biraan immoo balaan uumamaa gam Booranaatti mudatee jira. Balaan gama sanatti mudate godinaalee Booranaa naannoo aanaa baay'ee keessatti balaan hongee dhalatee roobii dhibuun yeroo ammaa rakkoo ulfaataadha kan geessisaati jiru. Horiin manaa hedduun yeroo isaan itti du'aa jirantu mul'ata. Naannoo sanatti deeggarsi yookaan gargaarsi homaatti iyyuu utuu hin qaqqabin uummanni keenya gam sanatti dararaa guddaa hongeedhaan argaa jiraachuu isaati kan argaati jirru. Sanuu egaa erga rakkoo ulfaataan mudatee loowwan baay'een du'anii gaalli baay'een du'anii booddadha. Namoonni mootummaan homaa dubbachuu waan dideef namoonni dhuunfaatti muraasaan wal ijaaranii miidiyaa hawaasummaa kanarratti sochii jalqabuudhaan Oromoo gam sana jiru deeggaruu gargaaruuti qabna jedhanii sochoo kan isaan qaban guyyoota qubaan lakkaa'aman fuula duradha. San fuuldura garuu hongee dheerate hagas ture kanaan uummanni Oromoo gam sanatti haalaan gaaga'ameeti kan jiru. Mee haalli ka'umsa rakkoo sanaa maali? Hongeen waan harka Rabbii waan harka Waaqayyoo keessaa dhufuudha roobni dhibuuni. Haa ta'uutii garuu roobni dhibuun gama Booranaatti yeroo tokko lama duwwaaf waan mudate kanaan durayyuu kan ta'aa ture. Sanaan wal qabsiisee qophaa'ummaan yookaan qopheen mootummaan hawaasa kanaaf dursee taasisuun irra ture hin turre. Bishaan cimmisanii yeroon kaa'uun yookaanis immoo wantoota akka haaldureetti guutamanii yoo hongeen dhufe jedhamee tilmaamamee wanti qophaa'ee lafa taa'uu qabu hin turre. Gam sanatti haalli sochii ture maal fakkaata? Mootummaan gamsaatti iyyuu yoo kana gochuu baate uummanni haala lola yookaanis immoo rakkoo gam sanatti mootummaan hawaasa shororkaa ture irraa bayyaannate rakkoo itti dhufu kanarraa of tiksuudhaaf yaalii inni godhu jira. Haala hongee gama Booranaatti mul'ate kan akkamiin ilaalta? Laal namni akkana agarsuunti rasaasaan nam tokko rasaasa 30-40 rukutee ajjeesu. Yoo Waaqayyoon ammoo gam isaa dhaabateetiin hongee fide kan inni barbaadu kanumaa miti kun bariifaadha. Namni duraanuyyuu lafirraa si duguuguu barbaadu lafirraa si haqeetiin si godaansisuu barbaadu. Yoo bokkaan dhabamee hongeen buute maal jedhanii mammaas tokko jira naannoo Booranaa kana. Maraataan gaalii ceeni ennaa waan an barbaadu jedhan. Kun waanuma shiftaan mootummaan shiftaan kun barbaadutti raawwatan. Waan mootummaan kun barbaadutti ta'e. Carraa argate kanatti gargaarameetiin ijoollee qeerroo tawal ijaartee nama akka Masarat Maskaram Mangistuu fa'aa Firaa'ol Kabbadaa fa'aa Jaatanii Bonayyaa fa'aa wal ijaartee waan mootummaan kun ukkaamse jireenyi uummata kanaa du'iinsa uummata kanaa bonaaf oola uummatii kun keessa jiru mootummaan kun ukkaamsee akka uummatii kun hin gargaaramne dhosse kana saaxiltee uummatii keenya du'e uummata kanaaf abirmannu sagalee ataanuuti jedhaniitiin rakkoo uummatii kun keessa jiru dhageessisuu isaaniitiif kabajaaf galata guddaa qabaaf galatooma jechuun ni barbaada. Akkuma agartee hongeen kun yoo diqqaatte gandi gar 13 sadarkaa lubbuu horiin duu
beeladii bineensii bosonaa duubir dabree ijoolleen akka odeeffannoo hin qabuutti beelaan xiqqaatti namni 5 namni 6 du'ee jira gammaatti. Kanaafuu mootummaan waan an dhagaa jiru waan ofii godhuufii miti waan ofii tolchuufii miti gargaarsa inni joon gargaaraa warri akka World Food Programmii qopheessee uummata kanaaf fidu keessattuu yoo gara naannoo Gujii Bahaa naannoo Nageellee Booranaa naannoo waraana bilisummaa Oromoo keessa jechuun godina Booranaa fi Gujii kana naannoo gargaraatti akkasuma Oromiyaa guutuu jechuun dandeenya nyaata World Food Programmii fiddu kaabineetti gurgurata uummata sun hin kennan. Sadarkaa kanaan ofii baraaruu miti ofii uummata kan baraaruu miti. Oongee akkanaatti dhufuu jiraadhanii uummata kana agartee baraaruuf qophaa'anii watochuu osoo hin ta'in waan karaa biraatiin dhufeyyuu akkasitti dhoowwatanii akka uummati kun dhumatu tolchanii jechuu barbaada. Tole obbo Gurmeessaa kanuma wal qabsiisee wantiin sii kaasuu barbaadu odeeffannoon babba'u mootummaan gama Booranaatti sochii humanitarian aid warra nun ittiin jennu gamsana keessa socho'anii hojii uummata baraaruu akka isaan hin hojjenneef ugguruudha wanti dhaga'amaati jiru. Sababni isaa humanitarian aid kun maqaa deeggarsa yookaan gargaarsa waan jedhamuun wal qabsiisanii waraana gamsana jiru gargaaru sodaa jedhurraa kan ka'e mootummaan qaamni deeggarsa kennu kamiyyuu gamsana keessa socho'ee akka inni gargaarsa hin goone yookaan sochii gargaarsaa gamsanatti ugguruudha kan odeeffamu. Mee waraanni biyya tokko keessatti geggeeffamuun waanuma jiru. Gamkamiin gartuun tokko gartuu siyaasaa kan biraa bifa nagaati yookaan nageenyaan yaada wal jijjiiranii waliin dubbachuu yoo dhibe qawwee walitti fudhachuun waanuma jiru kun addunyaa waan beektu. Haa ta'utii garuu sababa fincilli gamsanatti mudatee fincilli geggeeffamaa jiru yookaan fincilli waraanni bilisummaa Oromoo mootummaa irratti gamsanatti fincila geggeessaa jiru fedhatee fincila geggeessaa jiruuf jecha uummatni du'aa jiru. Uummanni ongeedhaan qabeenyi isaa barbadaati jiru. Akka kana deeggarsi yookaan gargaarsi akka hin seenne dhorkuun kun akkuma waliigalaatti ija idil addunyaatiin akkamitti ilaalama jettee yaadda? Kun wanjala. Namni beektaa harki isaa dhiigi dibatee maal jetta amaartii የበሰበሰ ዝናብ አይፈራም medhanii miti tortoree jira warri jiidhi sodaatu malee kun wanjala uummat tokko ta'e jedhanii beelessanii beelaan adabuun ta'e jedhaniitiin ufiyyuu gargaaruu baatanii ufiyyuu dhaabachuu baatanii waldaalee idilee addunyaa waldaalee gargaarsaa gargaraa akka isaan uummata kan baraaranii uummata kan birin dhaaban tolchuun wanjala kun. Laali nu beektaam fakkeenya waan Oromiyaa dubbannaa naannoo godees qabnu waan godin Booranaa dubbannaa malee sadarkuma biyyattiitti sadarkaa biyyattiitti Korneel Abiy bulchiinsi isaa abbaayirrummaan isaa maal jirtii yoo jennee ilaalle akkuma ati jettee namni wal dhabuun hin jira namni wal mormuun hin jira fakkeenya yaa waraana bilisummaa Oromoo uummata Oromoo keessa ba'e achi keessa ba'e bilisummaa mataa kiyyaa kabajsiisee saba kiyyaaf bilisummaa fidaa jedheetiin qabsaa jira gargaarsummataatiin jiraata. Akkasuma humni Tigraay keessa baate mootummaan kaloluu ni qabu kan rukutuu qabu kan barbaadee adamsuu qabu kan injifachuu qabu uummata otoo hin ta'in humnoota kan ture silaa. Bulchiinsi Abiy ammoo uummataa wal lolaa jira. Uummat fixaa jira, uummat dur dhaabachaa jira. Bulchiinsi Abiy bar mootummaa biyyi biraarraa fidee uummat isaa gudeedsisaa jira. Humni Eertiraa maal hojjechaa jirti naannoo Wallaggaatti, naannoo Tigraayitti maal hojjechaa turte? Humni Soomaaliyaa irraa fidan maal hojjechaa turte? Nami akkamitti an mootummaadha ofiin jedhu uummati isaa lammii isaa haadhi isaa
obboleettii isaa waraan biyyi biraati itti fideetiin gudeessisa saamsisa qabeenyi isaa kanaan mootummaa jechuu dandeenya. Gaafii teetitti deebi'uu fi kuuwwan jala an ogeessa seeraatii miti ogeeyyiin seeraa biyyi sunii fi idilee addunyaa akka odeessan qabutti qorachaa jirti. Guyyaa tokko waltajjii seeraa irratti waan gaafiis gaafataniif waan abdii deebisu laalla. Akka ammoo waltajjiin akkasii uumamtuu fi abdii qaba. Tole egaa gama Booranaatti rakkoo hongeen wal qabate akkasuma shororka waraanni mootummaa Abiy Ahmediin bobbaafaman uummata Oromoo Booranaa irratti geggeessaa jiraniin uummatni Oromoo Booranaa balaa guddaa yookaan rakkoo guddaa keessa kan jirudha. Egaan daawwattoonni keenya SHINNIIGAA BROADCASTING SERVICE daawwataati yookaan hordofaati jirtanis gama hongeen wal qabsiisee akkaawuntiin banamee uummata kana deeggaruudhaaf sochiin bal'aan taasifamaati kan jiru fuula miidiyaa hawaasummaa kanarratti wantoonni baay'een qoodamaati jiru waan ta'eef san hordofnee uummata keenya Booranatti hongeen dararaa guddaa argaa jiru biraa haa dhaabannu isiniin jechuu barbaada. Nus gama SHINNIIGAA BROADCASTING SERVICEin egaan Obbo Gurmeessaa mee daawwattoota keenya gidduutti muuziqaa gabaabaa tokko affeerree walitti yaadachaanu daawwattoota keenya sirba gadaa hamdaa kana waliin turtii gala. Ekasi badawanu fi ekasi maltu jira bani radio jakasi ekana badawanu fi ekana abbatu ekatawanu fi barana. Bekani akka lubbuun koo si jaalatu odoo bekani akka lubbuun koo si jaalatu jiraachuun kee gatii lubbuu kiyyaallee akkanaa jaaltu silaan hawwanii odoo bekani jennoo koo si eeguudhaaf akka wareegdee wareegamtu lubbuun koo si eeguudhaaf akka wareegdee wareegamtu lubbuun koo. Abdatanii leentu buraasanii gaadi asanii gaangee elmiitu ergatanii kan dandamateen garree sanii raglee kufee kan jaalala balleessuu bahee hammamtu garaa taphee aduu ganamaan baane galgala galan eeganii anii fi atiin bannu ofiisanii badanii rangaate mana kenna. Dokter Petuni, kan abbaa gadaati, rabamnaan badda jedhini, ilmoo waaqatu dhugaadha, beekamtuu dandeettiidha, silaa somni soba nyaata, gaarii dhugaan jiraata. Rangaatee mana kenna, Dokter Petuni, kan abbaa gadaati, rabamnaan badda jedhini, eekkasii badawaanu fi eekkasii. Maltu jira bani radio jakasi ekana badawanu fi ekana abbatu eegatawanu fi barana. Bekani akka lubbuun koo si jaalatu odoo bekani akka lubbuun koo si jaalatu jiraachuun kee gatii lubbuu kiyyaallee akkanaa jaaltu silaan hawwanii odoo bekani jennoo koo si eeguudhaaf akka wareegdee wareegamtu lubbuun koo si eeguudhaaf akka wareegdee wareegamtu lubbuun koo.
jennaan diddanii leenca jisu kaaftanii utaalee kokkee qabdaan keessan jirru gaasanii karaan kenna qulqulluu abbaa feetan gaafadha yaaduu maali booressuuf biqoolee meeqaanfadha diigamuu maalli koo dhugaadhaan ijaarame simmilkooftu yaadini yaallaan hundu nyaatame rangaatee mana keenya dhokatee rifleettuuni ga'een kan abbaa gadaati qabamnaan fadde jedhiini ilmoo waaqatu dhugaadha beekamtuu dandeenyiidha silaa sa'uunis soba nyaata dhugaanis dhugaan jira rangaatee mana keenya dhokatee rifleettuuni ga'een kan abbaa gadaati qabamnaan fadde jedhiini. Turtii muuziqaa tokko booda deebinee walitti dachaanitti jirra. Daawwattoota keenya muuziqaa isin affeerretti akka bohaartan abdii qabna. Gadaa hamdaati egaa qeen kan abbaa gadaati jedhee weellisaati ka ture. Deebinee ragaa gurmeessaa mee qabxii kabiraattiin si ce'uudhaaf deemaati jira. Dhimma deeggarsa uummata naannoo kana jiru yookaanis immoo Oromoo godina Booranaa jiruun wal qabsiisee deeggarsi tokko godhamaa jiraachuu argaati jirra miidiyaa hawaasummaa irratti. Kun immoo uummata bal'aa akka kanaaf ga'aa miti. Haa ta'uuti garuu hamma teessu sochootee yoo waan tokko goote nama tokko lama yoo baraarte hin wayyaa kan jedhamuuf. Sun ka taasifamaa jiru ijaarsa kan akka maskii mangeefaatiin kan qophaa'e fuullee miidiyaa hawaasummaa kanarratti dabtarri baankii banameeti deeggarsi walitti qabamaa jira. Sun ga'aa miti. Uummanni Oromoo Booranaa uummata bal'aadha, uummata guddaadha, lafa bal'aarra uummata jirudha. Sanuu garas abbaan warraa tokko yookaanis immoo abbaan qe'ee tokko loowwan hedduu kan of harkaa qabudha. Kan dandamachiisuuf yookaanis immoo kana deeggartee dhaabuudhaaf immoo maallaqa guddaadhaaf sochii namoonni baay'ee itti hirmaatanidha kan gaafatu. Kanumaa wal qabsiisee haga ammaatti kan argaa jirru maqaasaa dagadhus abbaa qabeenyaa tokko duwwaadha. Garasitti socho'ee bishaan botteedhaan fe'ee hamma danda'ee uummata muraasa bira qaqqabsiisaa kan jiru. Hongeen kun godina Booranaa keessa gandoota baay'ee keessatti kan mudatee jiru jechuudha. Egaa kanumaan wal qabsiisee mee abbootiin qabeenyaa gamsana jiran naannoo Yaabelloo akkasuma Bulee Horaa akkuma waliigalaatti naannoo Hongeen itti mudate sana keessa abbootii qabeenyaa baay'eetu jira. Haalli sochii isaanii deeggarsa uummata hongeen miidhame kana bira dhaabachuu maal fakkaata? Haalli jiru yookaanis immoo deeggarsi jiru muraasa waan ta'eef akkamitti immoo kana caalaa jabaatee uummata hongeedhaan miidhame kan dandamachiisuu hin danda'amu? Waan duraa abbootiin qabeenya naannoo sun jiranii qabeenyi sun kan horatanii loon Booranaatiin yookaan jireenyi uummata suniitiin horatanii achitti dalagatanii jiraatan nagaan yoo uummati sun quuf qabaate uummati sun nagaa qabaate qabeenyi isaanii sunillee nagaa qaba isaallee nagaa qaban. Waan guddaa argaa hin jirru abbootii qabeenya naannoo sun jirturraa. Akka isaan waan gochuu jiran kan irraa deebi'aniitiin uummata kan bira dhaabatan carraa argata kanatti yaamichi godhaaf. Waan guddoo jechuun barbaadu. Akkuma argaa jirru karaa garaagaraatiin hawaasi Oromoo biyya alaa jiru magaalaa keessa jirutti isteet keessa jirutti waan kan bira dhaabachuuf sochii gochaa jira. Galatooma ulfaadha jechuun barbaada. Sochiin gochaa jiru kun ammoo jabaattee itti fuftee akka uummata kana lubbuu nam tokkoo baraaruu waan guddoo. Waan dandeenyu goonee uummata keenya kan balaa harka qabdi tan irra baraaru jabaannee itti fufu yaamichi gochuu barbaada.
Tole mee egaa kanumaan wal qabsiisee uummannis gama jiruun akkasuma abbootiin qabeenyaas gama jiranii socho'anii hawaasa kana dandamachiisuu qabudha ergaan jiru walumaa gala. Haa ta'uti kanaan wal qabsiisee gandoota muraasa keessatti bokkaan roobeeraa odeeffannoon jedhamu dhaga'amaati jira. Bokkaan roobuurraa kan wal qabsiisee akka bokkaan kun ammuma roobee ammuma uummata miidhama kanaa keessa ture har'uma jedhee har'a bakkatti deebisuu danda'utti. Namoonni waan gargaarsa kanaarraa dugda duubatti deebi'aa jiran illee mul'ataati kan jiranii. Uummanni kun kan miidhame hongee yeroo dheeraarra tureenii loowwan baay'een jalaa duuteetti qabeenyi baay'een jalaa barbadaa'eera. Sanarrayyuu immoo darbee namumtiyyuu bakki inni itti du'ee mul'ataati jira keessumaa gama daa'immaniitti. Egaa gargaarsi kun har'a bokkaa roobe kana kanaanii bokkaan roobe kun gargaarsa uummata kanaaf ta'uutii hin danda'u. Haa ta'uu isa jiru bayyaannachiisuu yookaan dandamachiisuu danda'a. Sanaan wal qabsiisee gargaarsi jiru kun miidhaa kaleessa darbe sana itti fufsiisuuf deeggarsa hin qabu gargaarsi kun addaan cituuti qaba. Uummanni kun kanaan dura miidhameera waan ta'eef gargaarsi kun itti fufuun hammam barbaachisa haala jiru kanaan wal qabsiistee yeroo laatu. Laal waan tokko uummati keenya beekuu qabu ani ijoollee horsiisee bulaati. Yeroo hongeen akkan jabaattu bokkaan roobuun horii diqqayyaaf sullee in ijjeessa malee hin jireessu. Waan duraa. Inni ittaanu bokkaan roobe citaan hin roobu. Nyaataan hin roobu. Uummati kun qotatee midhaan hin qabu. Wanni inni qabu horiidha. Horii kan gurguratee horiin kun mallaqa hin baasuuf du'aa jira ofiiftuu. Uummat kan jajjabaannee daran yeroo bir dhaaban ammaan tana jireenyi biisuni qaala'ee nami midhaan kiiloo tokko bitachuu hin danda'u ammaan tana. Uummati kun baankii hin qabu, akkaawuntii hin qabu, waan tokkollee waan arra bulee borii ittiin kaa jedhu hin qabu. Kanaafuyyuu daran jabaannee bir dhaabachuutti furii lubbuu uummata kanaa baraaruutti nu barbaachisa malee bokkaan roobee jennee oka dhaabanne taate moor akkaraallee caalaa waan hamtuu dhaga'uuf deemnaa jechuu barbaada. Kanaafuyyuu piliis bokkaan roobuun tarii jilamji sadii kan dhufu hotaati malee har'atti uummata suniif waan godhu waan hin qabnee fi gargaarsi isheen akkuma itti fufetti akkuma jalqabnetti itti fufuu qabnaa jechuu barbaada. Tole mee gama biraatiin mootummaan naannoo Oromiyaa deeggarsa uummata gam sanatti miidhameef yookaanis immoo hongeedhaan gama Booranaatti miidhameef qarshii Itoophiyaa miliyoona 30 deeggarsa godheera jedheeti ka beeksiseeti jiru guyyoota lama fuula dura. Haa ta'uti garuu namoonni kanarratti yaada garaagaraa dhiyeessaati jiru kan ija shakkiin ilaalan jiru. Uummanni sochii harka wal qabatee socho'aa jiru yookaanis immoo uummanni dhuunfaatti deeggarsa inni gochaa jiru ittiin ugguruudhaa fi mootummaan deeggarsa amma kana godheera waan ta'eef jedhee uummanni gargaarsa kana akka addaan kutuuf mootummaan shira godheeti malee maallaqa kana hin kennu. Kanaan duras bakkoota garaagaraatti maqaa deeggarsa jedhamuun maallaqni ba'ee utuu hin deeggaramin hafe. Oromoon Harargee ba'aa Cinaaksanitti maqaa deeggarsaatiin yookaan maqaa deebisanii uummata dhaabuutiin maallaqni danuun funaaname harka mootummaa galee mootummaan ittiin meeshaa kan inni bitataati jiru deebi'eema uummata sana ittiin ajjeesaa jira. Kan godina Booranaa wal qabatus qarshii miliyoona 30 deeggarsa godhee haa jedhu iyyuu malee hin sobaa. In laatu uummanni deeggarsa inni gochaa jiru kana addaan kutuuf shira yaadameedha kanneen jedhanii yaadatti kennaa jiran jiru. Kana laalchistee maal jettan? Laal godin Booranaa jechuun amma 30 darbee godin yuunivarsiitii tokko hin qabne Oromiyaa keessa godin yuunivarsiitii tokko hin qabne godin Booranaati. Tokko nama jalqabde. Baajatii ba'uu hanqatee osoo hin ta'in iyyuu baajatii ba'u yeroo hundayyuu osoo uummata sanii hin geenne nyaatama. Horsiisee bulaan bisaan barbaadaa roobatti roobinii jenna. Bisaan qotuu fi yeroo gargaraatti magaalaa Nageellee Booranaa gannaalirraa jallisiidhaan bisaan fiduu fi baajatii ba'ee paampiin galtee bisaan osoo gadi hin dhiisin paampii sun ciccittee baddee jirti. Kan warra bulchiisoo godinaatii fi Oromiyaa jidduutti nyaatama. Malee takkumaayyuu yeroo tokkollee baajatii ba'ee uummata kan gargaare kan mootummaan rabee uummata kan gargaare hin jiru.
Maali? Bar waan mootummaan yookaan shiftaan kun uummata gargaaru jedhu miti. Uummati hin jirre kan hongeen fixuu jiru kana raayyaa ittis biyya gargaaraa yoo gargaarin jedhaniitiin loo irra guura jiranii miti. Warri ofiiftuyyuu waan ati qabdu sirra fuudhuu jiru karaa kamii gosii kennu. Kanaafuu uummata Oromoo kanaan gowwoomuu qabu. Isaan uummata kan duguuganii fixanii achi balleessu waan barbaadaniif akka uummati kun hin gargaaramne tolchaa jiran. Kanaafuu gargaarsi kennu. Miidiyaa mootummaa kamitti dubbate akka uummati kun beelaan dhumuutti jiru. Eessaa dhageenye nuun? Ijoollee qeerroo sanatti gabbaa'ee bar suuraa kan maxxansuuf ka'e ijoollee qeerroo sanatti gabbaasee akkaawuntii tambanee bar. Ergisanii mootummaan kun dhalate. Aksasiin mootummaan jirtu. Caasaan mootummaan jirtu. Hongee durarra buutee harrooriin uqqatee harnamii du'e. Waan xiqqaatti gan tokko oliif deemuu jiraatii miti. Kanaafuu wanni isaan dhossan akkaataa isaan uummata itti jeessu barbaadan waan dura saaxilamteef uummati Oromoo ammoo godina kan bira dhaabachuu naannoo kan bira dhaabachuu sochiin isaa waan mul'iftuuf akka uummati Oromoo kun godin kan bira hin dhaaban uummata kan bira hin dhaaban tolchuuf birri miiliyoona 30 gargaarree jedhan. Uummata naannoo Konsoofaatti cita guuree fidaa jira bar. Mee mootummaan naannoo Oromiyaa kaarreefu mootummaa jechuun na rakkisaan siin jedheef uummati kun hongeen dhumachaa jirra du'a jira in agarraa miti. Abiyyi faan bare maasaa qamadii dhaqanii keen dhaabatanii suuraa kaanii. Oromiyaan beelin qabdachuuf Oromiyaan hongeen qabdachuuf sirna akkasii qabna bar. Yaa kanaafuu kanatti dagamuu hin qabnu jechuu barbaade. Tole gaamee qabxii koo xumuraatiin akkuma waliigalaatti yeroo ammaa Oromiyaa guutuun rakkoo shororka waraana mootummaa Itoophiyaa yookaan kan Abiyyi Ahmediin durfamuun rakkoo hamaa keessa jira. Sanumaa wal qabsiisee liyyuu haayiliin Amaaraa, milishoonni Amaaraa, faannoon Amaaraa akkasuma loltoonni Shaabiyaa daangaa Oromiyaa cabsuun Oromiyaatti seenanii ilmaan Oromoo bakkoota garaagaraatti ajjeesaa kan jiran. Keessumaa immoo bakka sochii waraanni bilisummaa Oromoo haalaan itti mul'atu kan akka gama Oromiyaa kibbaaf Oromiyaa lixaa keessa yeroo ammaa rakkoo ulfaataatu jira. Akka fakkeenyaatti Wallagga akka fakkeenyaatti yoon sii kaasee Wallaggi haalaan dugugamaati ajjeefamaati kan jiru. Gidduu kana Wallagga ba'aa naannoo aanaa Kiiramuu, Guutoo Giddaa, Amuuru akkasuma naannoo Benishaangul Gumuz godina Matakkal aanaa Dibaaxee kanneen akka ganda Caancoo fi Gaallisaafaa keessatti wanti ta'aa jiru waan akkaan hamaadha. Bakka kanatti humna faannoo Amaaraa kan ofiin jedhu humna hidhatee sirna nafxanyummaa leellisutu uummata Oromootti galee uummata Oromoo taasaan illee miti albeedhaan qalaniiti kan ajjeesaa jirani. Rakkoon daangaa gamsanatti mootummaan naannoo Amaaraa daangaa babal'ifachuun gochaa jirullee haalaan jabaateeti kan itti fufee jiru. Kana dugda duuba gaa mootummaan Itoophiyaa kan Abiyyi Ahmediin durfamu dugda duuba jiraachuun ifatti mirkanaa'eeti jira. Bakkeewwan itti faannoon yookaan humni hidhate Amaaraa dhufee aleellaatti raawwataa jiru kanatti kanneen humna addaa Oromiyaa kanneen akka raayyaa ittisa biyyaa haala mijeessanii fi jala miilla fudhataati kan isaan jirani. Egaa gochi kun mootummaan kanneen daba akka kana raawwatan ijaaruudhaan uummata Oromoo bakkoota garaagaraatti ajjeesaati jira. Haalli uummanni Oromoo yeroo ammaa keessa jiru baay'ee ulfaataadhaaf dararaa hamaa yookaan rakkoo hamaa. Egaa akkuma waliigalaatti Oromoon baaf lixa kaabaaf kibba jiru rakkoo kana keessaa bayyaannatee ba'uudhaaf maal gochuu qaba jettee yaadda? Harka wal qabatee qabsaa'uu qaba. Carraan uummata Oromoo qabdu carraan biraan jiru. Beelas, du'as, hidhaas ka keessaa ba'uu dandeenya. Yoo mootummaan abbaa irree kun Oromoo irraa ka'ee Oromoon Oromiyaan mootummaa ofii qabaatti. Nam dhugaan saba kanaaf dhaabbatu, dubbatu, falmu qabaatti. Yoo hireen murteeffannaa Oromootiif Oromiyaan mirkanaa'e. Laali. Naannoo dhiyaatti maalti deemaa hin beeka. Finfinnee maalti jira. Sadarkaa baay'ee sirni ammaan tan jiru sirni
abbaa irree ka nafxanyaa ka Itoophiyaa tokkitti ka lumuxoo baandiraa ka buddeenaa fi itoo lukkuu callaanii nyaata aadaa waan akkasiiti wanni amma Itoophiyaa keessa jiru agartee ka amantii tokko ka afaan tokko Oromoo miti sabaaf sablammiin Oromiyaa Itoophiyaa keessa jirtu carraa isaan qabu harka wal qabatanii qabsaa'uu duwwaadha. Yoo harka wal qabatanii qabsaa'in bara Haile Sillaasee bar Minilikii deebi'uuf deema. Kanaafuu Oromoon xiqqaa guddaa otoo hin jedhin beekaa fayyoo otoo hin jedhin iyyuu wallaalaa fayyoo wal qabannee harka wal qabannee tokkummaadhaan yoo qabsoomne sirna kan jijjiire duwwaadha. Ka rakkoo keessa jirru keessa bahuu dandeenya. Duhee jirru keessa bahuu dandeenya. Mani dhaatii bahuu dandeenya. Mootummaan Tigraay yookaan uummati Tigraay garaagarummaa hin dhabne garaagarummaan qaba. Dhaab gargaraa hin qaba. Ilaalchi gargaraa hin qaba. Garuu mootummaan kun uummata Tigraayiif diinaa jedhee tokkummaadhaan qabsaa'e. Nu akkamitti Oromoon miiliyoona 50 miiliyoona 40 jennee of yaamuu dandeenya. Uummati miiliyoona 6 miiliyoona 7 maal dalagaa jira? Mee uummati Oromoo wanni an jechuu barbaadu garaagarummaan nu qabnu ilaalchi nu qabnu Oromummaa Oromiyaa hin caalu. Du'aawwan kennaa du'a ijoollee qaxalee teennaa hin caalu. Garaagarummaaf ilaalchi qabnu ilaalchi gargaraa haa qabnu yaaddi gargaraa haa qabnu Oromiyaa bilisoomteef kennee tokkummaadhaan yoo qabsoomne duwwaa tokkummaan yoo qabsoomne duwwaa du'aatii tan jala bahuu dandeenya jechuu barbaada. Kanaafuu uummati Oromoo tokkummaadhaan qabsaa'ee keessattuu iyyuu qabsoon karaa nagaa isii jedhan oobjuudha. Uummati Oromoo harka wal qabatee waraana bilisummaa Oromoo yoo bira dhaabatu duwwaadha. Kanni waan barbaade argachuu danda'u. Carraa biraa qabu uummati Oromoo. Kanaafuu harka wal qabannee waraana bilisummaa Oromoo bira dhaabannee Oromiyaa tokkitti mirgi hiree murteeffannaa saba kamiyyuu keessatti kabajamu jaarrachuu danda'uu qaba. Yoo akkasitti deemne duwwaadha. Ka kabajamu kanumtuu ku barbaadan. Tole egaa mee xumurarratti akkuma waliigalaatti dhaamsa yoo qabaatte keessumaa Oromoo godina Booranaatti yeroo ammaa hongeen miidhamaa jiruun wal qabsiiste akkasuma kanneen shorora waraana mootummaatiin qe'ee isaaniirra buqqa'an deeggaruu bira dhaabachuu wal qabsiiste Oromoo diyaaspooraa akkasuma Oromoo biyya keessa jiraniif dhaamsa waliigalaa yoo qabaatte. Waan dhaamsa fakkaatu gardumaatti tuqee jira. Uummata Oromoo bakka jiru uummata keenya hongeen waraanaan bifa gargaraatiin buqqa'ee miidhamaa jiru bira dhaabachuuf harka wal qabannu waldaaleen gargaraa koomunitiin gargaraa fooshaan gargaraa sochii bareedaa sochii jirtanitti galatooma wal faadha jechuun ni barbaada. Kanaafuu sochii tochuutti jirtan xumurree uummata keenya baraaruuf daranuyyuu harka wal qabannee adeemnuuti harka wal qabannee sochoonuuti waan godhaa jirru gargaarsa sassaabaa jirtan akka ammoo inni yeroon uummata kan bira dhaqqabee uummata kan gargaaruu danda'u lubbuu tokko baraaruun waan guddaadha dhugaa dubbachuuf. Kanaafuu lubbuu tokko baraaruun arra wasassaamna bor wasassaamnaa innee ka jedhuuf taate namni arra du'ee bor du'ee bu'aan maali? Kanaafuu waan dandeenye arra goone lubbuu obboleeyyan teennaa lubbuu haawwan teennaa daa'imman keenyaa baraaruutii jechuu barbaada. Tole Obbo Gurmeessaa Diida waamicha keenya kabajuudhaan gara tamsaasa keenya SHINNIIGAA BROADCASTING SERVICEitti dhufte waan gama hojjechaa godina Booranaatti tibbana mudate akkasuma akka waliigalaatti mudataa tureef dhimma hongee gamsana jiru ilaalchisuun odeeffata bal'aa nuuf laatteef maqaa SHINNIIGAA BROADCASTING SERVICEiif uummata Oromoo bal'aan galatoomi jechuun barbaada. Isa illeen galata qabdeen ulfaadha.
Daawwattoota keenya qophiin keenya odeeffata har'aa asumarratti ka goolabamu ta'a qophii odeeffata biraatiin deebinee haga wal arginutti nagaa keessanuu tura. Daawwattoota kabajamoo keenya Shinniigaa chaanal Toora Saatelaayitii haaraa banachuusaa isiniin beeksisuu fedha. Tajaajilli Tamsaasa Shinniigaa Broadcasting Service qabsoo bilisummaa Oromoo fi walabummaa Oromiyaa irratti xiyyeeffachuun sagantaa televizyiinii karaa saatalaayitii chaanaalii Shinniigaan tamsaasaa jira. Tamsaasa kana oduu guyyaa guyyaa qabsoo bilisummaa Oromoo taatee gaanfa Afrikaa keessaa guutummaa addunyaa irratti mul'atan akkasumas sagantaalee haala yeroo fi akeeka borii irratti fuulleffachuun dhimmoota siyaasaa fi dinagdee hawaasummaa fi barnootaa seenaa fi aadaa uummata Oromoo akkasumas uummattoota naannoosaa ibsan xiinxalanii fi mari'achiisan dhiyeessa. Shinniigaan bakka hangafoonni qabsoo bilisummaa Oromoo afaan qawwee duratti amantiidhaan addan baanu jechuun tokkummaa Oromummaaf lubbuu isaanii qaalii wareeganii mallattoo tokkummaa murannoo fi gootummaa gadi fageessanii dhaabanii. Irbuu isaanii kana itti fufsiisuuf kan hundeeffame Shinniigaa Broadcasting Service SBS akka itti tajaajilamtan akka tumsitanii fi itti hirmaattan waamicha dhiyeessa. Qophiileen keenya Oduu afaan Oromoof afaan Amaaraa, odeeffata afaan Oromoof afaan Amaaraa, odeessaalee karraa, odeessi torban Oromiyaa, dirree qeerroof qarree, argaa Shinniigaa Jibbanaa, shoora dubartootaa, sagantaa dirree qabsoo akkasumas marii odaa jalaa. Shinniigaa Broadcasting Service SBS televizyiiniin fuula feesbuukii fi yuutuubiin akkasumas Tiwiitarii fi Instaagiraam irratti nu hordofaa. Shinniigaa Broadcasting Service MIIRA UUMMATAA.